Hordoftoota Raabiyaa Haji Muhammad hunda keessaniif har'a tana dallanee dhufee dallansuun kiyya kun yoo isin mufachiise leenaaf kolcha. Asiin durallee viidiyoo shamarran biyya Arabaa warqii anjeetti dhiironni hedduun natti mufattanii jirtani. Namni dursa waan irraa ka'amu osoo hin taane waan namni dubbatee namni irratti dubbatu san hubadha. Ammallee dubartoota biyya Arabaa maal isiniin jechuu barbaada? Ammas isin warqiidha ija tiyya. Ija Oromootiif gurra Oromooti isini. Nama OMN bu'uure keessaa dubartoota biyya Oromoo ta'uu beekaa. Sini galamti dubartoota biyya Arabaa jiran dubartoota Oromoo kan OMN meediyaa diinni kaleessallee meediyaa makana cufaa ture diinni ammaa kunis kana makana jennee fuunee masaraa mootummaa dhiiga keenyan kennis meediyaa makana cufuu jechuudha. Dubartoonni biyya Arabaa Rabbii gaditti Jawaar Muhammad wajjin OMN meediyaa OMN kana kabu'uurse isaani. Tole liqimsi waan kana bishaan malee si liqimsiisaa jechuudha. Dhageeffadhu sirriitti. Tonni mana bunaatti guddatti dubartii mu'aaskiyya jettee aayilaandii ofitti kuutu waa'ee dubartii biyya Arabaa warri jettan immoo jechuudha. Dubartiin biyya Arabaa jiraatan tan Oromoo tasafuu beektu, tan duudhaa beektu, ta'ulaagaalee hunda guuttee dubartii tana wajjin hin lakkaa'amtu. Dubartiin akkanaa dubartiin qaama Rabbiin sattaree nuuf kenne bu'aa takka ka isii hin qabne qullaa of dhaabdee dhiiratti of ergitu. Kaani kaan ofitti tumtee maal gootee viidiyoo furaabdii namatti ergitu dubartoota biyya Arabaa bakka hin buutu akkasumas dubartii Oromoo wajjin hin lakkaa'amtu. Maaf jennaani sirriitti beekaa. Gaafa biyya jirtullee mana bunaatti guddatte. Gaafa biyyaa baatillee mana Arabaa keessa hin jirtu dubartiin akkana. Dubartiin mana Arabaa keessa dhaabbattu waanuma akkanaatiifuu yeroo hin qabdu. Qaamni isii waanuma akkanaafuu hin hayyamamu. Ka waan akkana hayyamameef immoo galteetiin seeraan ofirraa heerumtee abbaa mana ofii wajjin jiraatti jechuudha. Gurraan galliqimsaa waan hin beekne hin dubbatina. Yeessanii miti akkasitti beekaa addaan baafaddaa dubbaddaa. Dubartiin biyya Arabaa keessa jiran adda bilisummaa Oromootiifis shoora hamman hagana hin jenne taphatte. Garuu hoggattoonni adda bilisummaa Oromoo bakka 9 fi bakka 50tti wal qoodee bara 2009 irraa eegalee hanga ilaa kanatti nama isa hogganu gaarii kan akka Jawaar Muhammad kan adda bilisummaa Oromoo waan hin argatiniif. Jawaar Muhammad jechuun nama lubbuu ofiitiifi lubbuu ofii saba isaatiif biyya isaatii dabarsee kan osoo kan akkana argatte shoorrii dubartoonni biyya Arabaa keessa jiran hojjetan adda bilisummaa Oromoo har'aan tana silaaf nama qawwee soqatuu miti nama qawwee dhokaasee Oromiyaa walaboomsee saba kiyya Oromoo bilisa godhee abbaa biyyaa godhee irra jiraachisuudha jechuudha. Shoorri dubartiin biyya Arabaa dalayde aarsan dubartiin biyya Arabaa dalayde hangana hin jedhamu. Dubartoonni biyya Arabaa keessa jiran. Kanaaf mataa isiitirra tarteeti. Jireenya ofiitirra tarteeti. Maatii ishiitirra tartee nama biyya ishii tajaajilu saba ishii tajaajilu jiruudha dubartoonni biyya Arabaa. Akkasitti liqimsi.